Godina Booranaa magaalaa Yaaballoorraa kiiloomeetira 110 gara kibba bahaatti ollaa aanaa dirree ganda sooddaa yaasuma loonii booda toora saatii 3ti. Sabboof goonni namni ganda sooddaa kanatti wal ga'eera. Yerichatu yeroosaa waan ta'eef korri bal'aa ganamaan wal ga'e kun kallattii garaa garaarraa dhufe. Jiini hagayyaaf fulbaanaa wal ga'uu kora bal'aa kanaaf sababa ta'aniiru. Ji'oota kanaan Booranni oboraa xiqqaa fi birraa jedha. Korri kun kan walii galteeti. Walii galan alaa galan akkuma jedhamu waan hojjechuuf ka'an irratti walii galuuf afaan booqee qubatani. Hirmaattota kora kanaa keessaa harki 75 ol dargaggoota. Humna ganamaa kan hojjetee jijjiirama fiduu danda'u. Fula maqaan keessan itti sayyaabee maqaan keessan san dhaqqabetti laanum in jarjarina akkin gufan akka nagaa Allah naga buutaniitiin nagaan ol baatan maqaa keessan caqafattanii akkasi gabbuutan namni tokkollee hin sokorsina maqaa yaaman. Naannichatti guyyaan kun guyyoota biroorraa adda ta'eera. Booqeen sooddaa guyyaa guyyaan namoota keessummeessitu keessaa kan tibba kana ga'u hin turre. Baay'inni namoota naannicha dhufanii guyyaa guyyaan dabalaa dhufeera. Booqeen boolla guddaa gadi fagoodha. Sooddi immoo soogidda yookaan ashaboodha. Booqeen kun waan soodda of keessaa qabuuf booqee sooddaa jedhee waama Booranni. Ragaan waajjira dhimmoota komunikeeshinii mootummaa aanaa dirreetii arganne akka ibsutti booqeen kun kan uumame dho'insa volkaanootiin bara 630 duradha. Kanaafis Booranni abbootii gadaa 72 lakkaa'a. Akka afoola manguddoota Booranaatti booqee kana keessaa dhagaa guddaa hanga tulluu ga'utu utaalee ba'e. Dhagaan kunis aanaa dirree ganda sooddaa kanaa ba'ee ce'uun aanaadhaas lafa diriiraarra qubate. Achittis gaara ta'e. Gaarri kun gaara Qaanjibboo jedhamee waamama. Kanaafis akka ragaatti wanti isaan kaasan mukeen, bineensonnii fi simbirroonni naannoo booqee kanaatti argaman gaara Qaanjibboo irratti argamuu isaaniiti. Afoolli manguddootaa kun dhugaa ta'uusaa mirkaneessuuf garuu qorannoo barbaada. Daandiin booqee sooddaa buusee nama baasu baay'ee dadhabsiisaadha. Hawaasni naannichaa garuu waan bareef akka fedhetti bu'ee ba'a. Daandiin irra caalaa namoonni itti fayyadaman kun nama dhuunfaa tokkoon akka ba'e himama. Karaa kan namni midhaase Girikii namni tuqtee midhaasee Musee Saabaa jedhanii isaan midhaasee karaan kun karaa booqee sooddaatti kan ittiin fayyadamu kan namni ittiin jiraatu kan jireenya laftanaa kaasu karaa kana.
karaa namni xiqqimi irraa argatu kana. Sagalee san gartee loon ittiin jiraata, re'een ittiin jiraata, harreen ittiin jiraata, namni ittiin jiraata, gaalli ittiin jiraata. Sagalee hedduutu fuulata kee jira. Wanni kun marraa bisaan jala jirti horii soorata. Mangistii illee nuudhisee horii soorata marraa bisaan waliin horii gabbicha horiin isii malee dhal isii malee rim isii malee gabbatu. Namni hojii asii nyaan waan tokko tonsilee as jala fuudhu qorsu waan kanaa. Daandiin booqee buusee baasu 5 akka jiru himu jiraattonni naannichaa kan namoonni irra deeman kan loon gaallii fi harrootni irra deeman fa'i. Daandiin namaa gubbaadhaa gadi nama buusu hedduu dalga nama deddeebisa. Deemanii lafa sooddaa qaqqabuuf yoo xinnaate saatii tokko nama deemsisa. Isayyuu nama daddafee deemetu saatii jedhametti ga'a. Afaan daandii qaba kana miilii nama bu'uun kaawwariileen bubbu'uun afaan 5 qabdi. Afaan amma jaajuun afaan 60 jedhan kattaan afaan boroo afaan ittana calbii jedhanii calbiin tun yoo booqetan qottu keessaa baatee bisaan keessa dhiqattaa afaan calbii jedhanii calbii guddoo jedhanii booqetan namni bu'u yoo namni kumaalee achi dhaqee bisaan dhiqata bisaan dheebuu booqeta keessa hin rakkoon isii bisaan dheebuun qabdu bisaan dhiqatanii soossuun ifira baasan malee afaan bu'aa deebanii karaan guddaan galiin karaa afaan bu'aa daandii guddoon isiin qabdu suni. Akkan arganii taarikiin afaan 60 immoo kan ni qabu qaaraa dubura dhiirtiin fuudhin tadhiirtiin tuqin itti sooddi baattee oliin baatee arganii intalti jabduun oliin baate itti naasoo arreetti faana arree moochoo jaba goromtii arree jabdu oliin baanee arganii wanni qaraa booqatan keessa sooddi ol baa warqaan haga ammaa wanni ittiin jiraachuu jiraniin harreetti oliin baha. Ragaan barreeffamaa jiraachuu baatus odeeffannoon manguddoota naannichaarraa arganne akka ibsutti soogiddi as keessa jiraachuunsaa kan beekame akkuma uumama booqee kanaa fagaateeraa jedhama. Dur nama boruu seelee jedhamutu naannoo booqee kanaa jechuunis ganda sooddaa jiraachaa ture jedhama. Namni kun loonsaa naannoo kanatti bobbaafachaa ture. Guyyaa tokko loonsaa keessaa kormi tokko badee saatii muraasaaf turee deebi'e jedhama. Yeroo deebi'ee loon jidduutti argamu warri kaan ni fuunfatani warri kaan immoo afaansaaf qaamasaa iddoo biroo arraaban jedhama. Sanaa booda yeroo kormi kun gara badee deebi'etti deemuuf jedhu loon hunduu waliin imaluu jalqabani. Tiksitoonnis waliin deemanii yoo ilaalan kormi kun loon biroo fuudhee booqee sooddaatiin ba'e jedhama. Guyyaa sanaa kaasee namoonni soodda booqee kana baasuun loon isaanii nyaachisuu jalqabani. Kunis afoola afaaniin himamaa jirudha. Bishaan sooddaa yoo gubbaarraa gadi ilaalan dhadhaa waciitii keessaa fakkaatu yoo bira gaa'an haroo cimaa fakkaatee mul'ata. Lafti bishaan sooddaa uffisee jiru kun yoo xinnaate heektaara 2 ta'a. Bishaan sooddaa bifaan kookaa fakkaata. Keessumaa waqtii kana irrisaa waan itituuf daawitii fakkaatee mul'ata. Namoonni soodda keessaa baasan meetira 2 hanga 3 keessa gadi bu'uu danda'u. Yeroo tokko tokko garuu soodda dhiyoodhumatti argatu. Namootni kun amma naanna'anii daangaa qabataniiru seenanii soodda baasuuf. Osoo dubbannuu guyyaa mara namoonni akkasiin baay'atanii yeroon kun tibba sooddi sirriitti argamu waan ta'eefi malee. Namootnis qullaa seenanii baasu. Garuu gogaa qaama isaaniirraan miidhaa tokkollee akka hin geenye nutti himaniiru. Inumaayyuu akka dawaatti yookaan qorsaatti ilaalu malee. Dhoqqeen sooddaa bishaan sooddaa jala jiru wal qabataadha.
miillaan yookaan waan biroon folloksaniit ol guuru. Folloksuuf yookaan irraa duguuguufis humna cimaa barbaada. Kanaaf wal qabatanii humna tokkoon miillaan irraa duguugu. Sooddi booqee waggaatti waqtii 2 irra caalaa kan ba'u. Waqtiin tokko bona hagayyaati. Kun ji'a muddee hanga guraan alaa jechuudha. Yeroo kana soodda daawaa yookaan qorsatu ba'a. Soodda adii jedhama. Waqtiin lammaffaa bona adoolessaati. Kun immoo ji'a hagayyaaf fulbaanaati. Sooddi yeroo kana ba'u ilkoolee jedhama. Namaaf horiitu soorata. Kan waqtii kanaa loon baay'ee gabbisa jedhama. Saawwanis ni aanna'u yookaan aannan baay'ee godhatu. Ilkooleen kun baay'ee ilkooleen kun akka malee loon gabbisan gabbinni isaa laafee ta'e akkitensa loon akkitensa gabbisan looni eegi soodda kan hin nyaanne irrimaniillee hin gabbataniillee amma yoo sooddi kun dhabame ha guyyaa cufi hin dhabamne dhoqqeetaan roobaa gannaallee dhoqqeen tun hin dhabamtu dhoqqeen tun looleen hin nyaatan gaalin nyaata reen hin nyaata horiin miira furii ciftinuu hin nyaata booqeen tunini kan armaan waaqatti uume waan obbaatiniti booqeen waan kan dubbaan loon nyaatanii kan ammoo namiillee ni kureeffata sagalee keessallee ilkoolii isaan buufachuu hin danda'an sagalee illee hin dhaabatan gomman fa guddum namaa durii bilcheesseetiin jedhan warra olii kun iyyuu bitaa fula cufa huunoo bitanii geessan garbaa gadab isaa gannet armaan nageellee boornaati as kan ammoo loonti nyaata fula cufa akkasum dee. Elgutubbaan darbee gutubbaan laphee dhungate dargaanna bukoofla yoo isaan gurraa jaayee gurraati miidhuu kan yeroo gabaatu nuu kan. Sooddi booqee kanaa ba'u dawaa cimaa ta'uusaatu himama. Namni buutiin nyaate yoo bishaan sooddaa kanaan dhiqate ni fayya jedhama. Wantoota qaama namaa irratti ba'an kan akka roobbiif cittoofaas ni fayyisa. Kanas hawaasuma naannichaa itti fayyadamaa turetu dhugaa ba'a. Sooddi kun qabeenya Boorana maraati. Jiraataan godinichaa kamiyyuu itti fayyadamuu danda'a. Waldaaleen gurmaa'anii baasuun gabaaf dhiyeessanii ittiin jiraatanis jiru. Namootni akkanumaan dhufanii qotanii fudhatanis jiru. Fe'iisni harree tokkos birrii 120 hanga 130tti gurgurama. Asitti jechuudha. Aanota afurra namni dhufanii aanaa miyoo aanaa borbor aanaa mooyyalee aanaa meegga akkasumas gara dhufa dhufanii uummatii guyyaa har'aa hiikaa booqeetii fi akka qotatanii kun sagantaan kanatti akka mul'atu tajaajila sooddu kan qotee gara qarshiitiin jijjiirata qotee looniif gaaluu fi re'ee fi in nyaachifata bifa kanaan ittiin fayyadama. Sooddii argadhee ni guddaa ta'e gurgurachuu danda'a xiqqee miti jira. Laftaan ammoo soodda kan hin qaratan. Qaratan kun hin beesse. Namni kun yoo jiru akkaataa gaddee waa kan sooratanii akki waa kan gartee sooratan booda amma maskaranii hiine Agi maskaranii gartee isii wanni nuyi natti ilkoolee kanaa jedhame qaba. Sooddu kun ayinetti akka sadii leen ba'a bullaan hin jira ilkooleen hin jirti dabirookeen hin jirti ilkooleen kun gartee biyya akka irra turanii dhaan ba'a yoo inni baqaan gartee nama hiine lafti ofirra gartee labsee nama yaamne nama kan gartee nagee akki gartee inni waldhaan akki inni gartee rakkoo tokkolee waltinuu akkasiin booqa bunyechuudha. Qabdu deegii buufnu wanni nu gartee karaa xaallee hoomaallee gaan tokkolee hin jirtu booda marroo gadi taraa bagaa taatee baroota uummata bal'aa taatee wanni kaffattii gaan tokkolee hin jirtu. Sooddiin gurgurata sooddi kan irra binne gan dhoqqee bokkaan dhoobbine harreen faanee ol baasine akka birrii 300tiin guddaa irra binne gubbaa baay'ee 400 ganne hedduu teessifne akkasiin faayidaa keessa arganne uummatallee akka inni gartee tajaajilu waan kan irraa argatu nam karaa dheeraa dhuuf waan dhibii faar kan qabne jira beesen jala yaane baag booqee buunetini akkasiin bitanne ammallee gartee mootummaallee irra gibir
seerii nu gaafatu magaazina kafalle akkanatti itti tajaajilaa turre. Soodda gosa sadiitu asii ba'a. Gurraacha, daalachaaf adiidha. Gurraachi soora looniiti. Isa daalachaaf adii immoo namnis loonis ni nyaatu. Nama qaani goate amma tan dhuftelle maqaan kan mutasi galmeessani nam gaaf qarama jammara qaratan kaanii fi siin amma ta macarrasha qaratelle dhagum tokko argatte inshallah. Wanni ati dhuftee waan dhuftee fuula soorata hedduullee wanni ati gartee warra suniin liyyuu argatte jirtu inshallah. Diddiiram gartee macarrasha qarattee galgalallee warra galgala bu'ellee dhagum tokko illee argatta inshallah. Kanaafuma ani bennaa wanni haja guddoo qabdi qaratti isullee gartee gandaa gartee ganditi bisaan qabdu rakkin guddaa qabdi inshallah. Kanaafuma ani bennaan boomba gar dhibii harkisanii akkasiin gartee galii guddoo tajaajilee gandilleen akkasiin bu'aa irraa argate. Sooddi booqee godina Booranaan alatti naannoo uummattoota kibbaa keessaa Diillaa, Amaaroo Keelee, Corsoof Gedebitti geeffama. Itiyoophiyaan alatti Keeniyaaf Somaaliyaatti gurgurama. Namni tokkollee fura kana namni jaarsaa kun akka namni talagaaggaawwan. Eegi namni talagaaggaa irra baheen duubatti dhufee bisaan kan innillee fura gartee irraa yaadudha qoqqoonne jechuudha. Akkasiin gartee tasgabbeessin kan tokkollee waliin din kan tokkollee waliin dhaan kan tokko harkaa waliin geen soortan sooranne jechuudha. Walqixxumaan gartee namni cuttaa tokko haa gartee kan warri kun warra alaa dhufu hin jenne warri kun warra lafa hin jenne walqixxumaa kanaatiin jira sagaa filata irra gartee waan akka malee nam gammachiisa irratti argina jira. Booqeen sooddaa iddoowwan hawwata turizimii godinni Booranaa qabdu keessaas isa filatamaa ta'eera. Tuuristoonni biyya keessaaf alaa yeroo yerootti dhufanii daawwatu. My name Huka Duba is a working Borana souvenir. Welcome, look, this is a Borana souvenir and this one is a bracelet, is a Borana. Borana is a working like this. This one is a good bracelet, is a from Borana, is a working like this. And this one is a butter material and the putting there, special food is a putting there. This one is a good calabash, is a Borana garlic, is a working like this. This calabash is a very nice, is a very good price. This. And this something is the name of Benachu. This Benachu is a from rich wife. Is a working like this Borana. 300 years ago, rich wife is a. This something is a Mary is a Borana, and they sit down like this. Benachu, and this and the sleep like this. Pillowcase. This one piece is this something is a 3 job. This Benachu is a not all wife, one wife is a, and the putting there this something and the from this and the putting there from leather. Mary is a Borana, rich wife, not this clothes, is a putting special leather. And this something and the putting there from leather. Wannen kunini maqaan isii Benachu jedhamti. Benachuun tun hin garganne 300 shantamaatiin duratti wanni kun gartee nadheen Boorana cufo don ta'inu nadheen abbootii gadaa yookaan nadheen abbaa qabeenna waan kana gartee nadheen Boorana yeroo sunitti wanni isiin uyyifatte gartee wayaatanaaniti leederi uyyifatti gorfoo jedhama waan kan gorfoo tanatti gartee qaadi diqqaa kana biran akkanatti gartee leederi qalloo isii asii gartee kaanii waan kana akkanatti duttatti hidhatti yoo teettullee akkanatti irteetti yoo ammoo raftullee waan kana akkas qabattee saaboo tolfatti wanni kun akkanaan gartee hojii sadii qaba. Naannoo booqee kanatti meeshaaleen aadaa hawaasa naannichaas qophaa'anii tuuristootatti beeksifamaa jiru. Kanneen gurguramanis jiru. Kanarraas waldaaleen fayyadamaa jiru. Keessummaa tan gartee gammachiisee odoo waa gurguruu callaan ta'ini keessummaa tanayyuu gartee akki dansa gartee gammachiisee akkisiillee jireenyi laftanaallee gartee seenaa lafteennatallee guddisitu akkanaan keessummoomsuu jira. Daawwattooti lafa alaati dhuftummaan waan kan laaltee hojii tiittaan akkanaan irra gammaddee alleen jiruu tiittaan akkan jijjiiruuf waan kan gartee aadaa Booranaa tan guddisuuf waan kan akkanaan hojjedha.
is tobacco sale, and they putting there Borana cigarette, and the same. This is the tobacco Borana, and they putting there like this, and they putting this tobacco like this, and this one is a white salt, and they putting there tobacco sale and the mix. And this one is the name Waranto. Waranto means it's a working job, wood and putting there and like this. This one is a 3 something, and they putting there complete like this. Katel tambo jedama. Katel tambo kan garte jarroti borana akkanatti garte tambo tinagatti. Wan kana garte tambo tanar keessa nyaatani. Ammallee deebanii magaadoollee waan kana sin naqatanii magaadoo tana akkanatti afaanti naqattee walti yoo daranii wanni kun hin gartee akkasitti fayyadamanii kunin ammoo gartee wanni kun hin baasaa jedhama gisee fallaanii namooraan kanaan akkanif keessa fuudhan. Kanaafuu wanni kun sadeen walitti akkana kompleetti gurgurama. Booqee sooddaa irratti osoo qorannaan daran geggeeffame meeshaa dheedhii warshaa ta'ee bu'aa amma kennaa jiruun olitti argamsiisuu danda'a ta'a.